Biiroon fayyaa Oromiyaa du'aa dholii fi daa'imman hir'isuudha fi dhaabbilee miti mootummaa sadii waliin qindoomuun hojjechuuf walii galee jira. Piroojeektiin kunis godina Booranaa aanaalee 4 keessatti hojiirra oolas jedhamee jira. Gabaasa dabalataa Anwaar Farrisaatu akka taanutti qindeesse. Piroojeektiin kalaqa adda addaa fayyadamuun kenniinsa tajaajila dhaabbilee fayyaa aanaalee hongeen miidhamanii hammayyeessu kun dhaabbilee deeggartoota sadii waliin ta'uun hojjetama. Dhaabbilee fayyaa aanaalee godina Booranaa Mi'oo, Dubluq, Dhaasii fi Eelwayyee keessatti hojiirra oolas jedhame. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa godina Booranaa obbo Roobaa Dheengee godina hongeen uumame kana deeggaruuf piroojeektii kana qopheessuun faayidaa hedduu akka qabu himan. Kaayyoon isa guddaan du'aa haadholee fi aawwanii hir'isuudha. Kanaaf dhaabbatooleen anan maqaa kaase ka tokko tawanii waliin tawanii hojjechuuf dhufan kunini duraanis hojii bal'aa hojjechaa turanii jiranii. Imbeenna nuu cuftin walumaanii UNICEFin fayyaa wal qabatee hojii bal'aa hojjechaa turanii jiranii. WHO'n akkuma beekamu akkuma maqaa isaa World Health Organization jedhan hojii bal'aa gama fayyaatiin hojjechaa turanii jiranii. Akkuma sun UNFPA'nis hojii bal'aa hojjechaa turanii jiranii jechuudha. Kanaaf hojii duraan hojjechaa turan dabalataanii piroojeektii haaraadhaan aanaalee afran anan maqaa kaase kan irratti du'aa haawwaniif daa'immanii hir'isuuf dhaabbilee fayyaa duraan maqaa kaasuun irratti hojjechuu fedhaniiti karoorfatanii kan dhufanii. Kanaaf piroojeektiin kunini piroojeektii waggaa tokkoof ji'a ja'aati. Piroojeektiin kun dhaabbileen fayyaa balaa uumamaa kamiinuu keessatti tajaajila kennan itti fufsiisuuf deeggarsa barbaachisu kenna jedhan hoogganaa taanaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibabaa'u. Tajaajilli isaan kennanii irra caalessaa dhaabbilee fayyaa cimsuudha. Sirna dhaabbilee fayyaa cimsuudha jechuudha. Sirna dhaabbilee fayyaa cimeetoo tajaajilli inni kennu immoo qulqulluu ta'ee ga'aa ta'eetoo du'aatii daa'immanii fi haadholee bifattiin hir'isuu danda'uun. Kun immoo maalidha? Sirna qabnu keessatti dhaabbata qabnu keessatti akkamitti yoo rakkoon dhaabbilee fayyaa gubbaarra ga'ee dhaabbileen fayyaan sun odoo hin miidhamiin tajaajila irraa eeggamu kenna kan jedhu bu'uura waan godhatuu fi isaa wajjin wal qabatan sagantaa irratti hojjetu jechuudha. Dhiyeessii gubbaa irratti hin hojjetu, leenjii irratti hin hojjetu, mana haaromsa irratti hin hojjetu. Leenjisuudhaan hojjetu, muuxannoo kennuudhaan hojjetu, gara biraa immoo bakkee barbaachisetti immoo yoo jiraate humna yookiin gurmuu Mobile Health Nutrition Team jedhu hundeessuudhaan bakkaa bakkatti illee socho'anii bifa hojjetanii haawwan daa'imman rakkoon irra ga'uudhaa jiru irraa xiqqeessuudha jechuudha. Rakkoolee uumamaaf namtolchee ka'aniif deebii kennuuf Biiroon Fayyaa Oromiyaa dhaabbilee garaagaraa waliin hojjechaa jiras jedhan. Gaafa rakkoon jiru, gaafa hongeen jiru, akkuma kana lolli gaafa jiru caala kan miidhamu daa'imaa fi harmoota. Isaan tajaajilli isaan giddu galeessa godhate tajaajila hawaasa giddu galeessa godhate jechuudha. Gama biraatiin baay'ina uummata kanaa yoo ilaalle isaan walakkaadha ol kan ta'an jechuudha. Tajaajilli kamuu kennamu isaan giddu gala godhate jechuun uummata giddu gala godhate jechuudha. Gama biraatiin gaaffii yeroo hongeen jiru yeroo akkas buqqaatiin jiru kun tajaajilli kennamu dhukkuboota daddarbaa wajjin kaastanii fi waan bal'aatu hojjetamaa jira jechuudha. Bifa qindaa'aa ta'een naannoo irraa kaasee akka biyyaatti iyyuu naashinaal kan jedhu achi kaasee agaddoo kanaatti seenterii dhaabuudhaan wiirtuu emergency operating center kan jennu dhaabuudhaan dhukkuboota ka'uudhaan malan kamirrattu hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Asuma yaabelloo keessa jira, dhaabbatee jira, seektara adda addaa of keessatti qabatee jira. Isaan keessaa seektarri fayyaas akka piilaarii tokkotti deebii kan deebisu waan jiruufi dhukkuboota bifa daddarbaadhaan ka'uu danda'an kamiyyuu gargaaruudhaaf qophii jira jechuudha. Kana wajjin wal qabatee yeroo ammaa kana keessatti dhukkuboonni koleeraa godinoota muraasa keessa jiru. Dhukkuba daddarbaa keessaa yeroo hongee fi yeroo namni buqqa'u mul'atu keessaa tokko waan ta'eef sanallee gareen hojjetu deeggartoota adda addaarraa akkuma kanas qaama mootummaa adda addaa seektara adda addaadhaan walitti gurmaa'uudhaan tajaajila kanaaf deebii kennaa jiru jechuudha. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti ejensii fandii baay'ina uummataa damee Oromiyaatti xiinxalaan sagantaa obbo Taarikuu Ayyaanaa leenjirraa eegalee hanga deeggarsa meeshaaleetti hojjechaa jirra jedhan. Hojiilee gurguddoo nuti hojjennu buufataalee fayyaa keessatti ogeeyyii fayyaatiif leenjiin kennama. Bittaaleen tokko tokko illee jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kan karoora maatiitiif fayyadan dawaaleen garaagaraa hin bitamu. Hospitaalota keessatti wannoonni akka siree irratti dubartoonni da'an meeshaalee fayyaa medical equipment jenna nuti isaan equip goona jechuudha yookiin immoo isaan hin guutna meeshaalee sana dabalataan ambulaansii illee bitama jechuudha. Haadholiin yeroo garaatti baatan yookiin immoo garaacha qaban akka salphaatti akka isaan gara tajaajila buufata fayyaa deemee tajaajila argatan ambulaansiin bitamullee jira jechuudha.
akkasumas hospitaalota keessatti one stop center yookiin immoo tajaajila iddoo tokko dubartoota miidhaan koorneyaa irra ga'eef akka argatan tokko ogeessota leenjifna. Lammaffaa meeshaalee sanaaf barbaachisan tajaajiloota sanaaf barbaachisan hospitaalota sana keessatti hin guunna. Piroojeektiin kun kaayyoo qabameef akka milkeessu qaamoleen hundi deeggarsa barbaachisu kennuu qabus jedhameera.